ta'u barnoota keessanis haa ta'u wantoota baay'ee kan ibsu qabnaa jechuudha. Raayyaa batalee afaan Oromoofaatiin kanneen dhaggeeffachuu dandeessa. Sammuu kee jedhuuf bohaarsaa barnoota kan keessatti. Qoy siifaniin baname faarfannaa sanaani akka nama tokkottan akka abdusee ta'etaniin amantiidhaan wal qabsiisee otoo hin taane faarfannaan neen gaddaa irratti duutu yookiin godhee hojjedhe sanan sii banata. Abdusee faarfannaa sana keessaa weddee yookiin Yesuus gooftaadha waa'ee antini. Namna kufayyaani. Gooftaa dukkana jijjiirtu ifaani. Kadhaa koonarraa qeebal yaaramani. Simaleen argamu. Ilaal. Ilaal amma kana keessaa dhaggeeffadhu mee. Keessa rakkoo yookiin dhaqee amantiidhaan wal tuqa jedhu wahii. Ati hanga irraa kan geechee rabbiidhaan himti. Rabbi sorraan si geecha. Nan beeka bar. Nan beeka alhamdulillah. Aywa erga kana beekti amma bakka kanatti dammoo isheen siinan har'a gahee jetti. Si galeera miti eenyudhaani kanarra geechi isheen Yesuusiniidhaan. Atimmoo jaraa keessa. Animmoo ana akkanitti hubadhe animmoo wanta sanatti fudhadheere. Ana afaan Oromoo waan ta'eef hin dhaggeeffadhe mal. Amma isiin yaa Yesuus kiyya siiniin har'a ga'e utuu jettee anan laallatu maaliif kan itti amanu Yesuusitti kan amanu isiin. Abduseen kan inni itti amanu Rabbii tokkichatti. Eeyyeen isheen afaan Oromootiin immoo dhugaa dubbachuu faqaaqa dubbachuudhaaf Abduseen si biraan jira jedheetis miti. Isheen kan faarsaa jirtu haqaadha waannani har'a haqa yoo dubbatan borullee bakka gaarii ga'aniif kan faarsaa jirtu haati faarsaa Yesuusin faarsaa jirti siinan har'a ga'eetti ture. Maka animmoo eddee isiin maqaatti dhoofte sanatti hin dhaggeeffanne re'an. Eddee isiin Yesuus jette sana dhaggeeffanne. Mee kana ustaaza gaafadhu Abdusee kiyya rakkoo qaba faarfannaa kun jedhiitoo isaan gaafadhu mee habiibii kiyya garuu anas walii galaa wayyuu. Yaada keessan nin hubadha beektaa. Amma yaada kan kee dhibbatti nan hubadha. Maaliif isiin kan faarfataa jirtu guutuu isaatti yookiin waaqa itti amantu. Kan isiin itti amantu immoo Yesuus Kiristoos akka faarfannaan kun. Garuu an eddeen keessaa itti kutee jedhee akkanan turre seenaan koo siinin miidhageerra gahe kan jedhudha miti. Ani immoo achi keessaa jecha sana hin fudhe mal jecha isiin yookiin Yesuus jettu sana hin fayyadamne. Echa walii galaa isaan gaafattee yoo isaan dogongora siin jedhan akka dogongora ta'e normaadha yoo dogongora siin jedhani dogongora keerraa deemtaa yoo dogongora fidaniira anammas yoo namni tokko ulamaan yookiin wanta kana ragaa dhiyeesse eddee kanatti kana jechuun amantii keessaa si baasa dogongora amantii keessatti kun hin eeyyamamu jechi kun waaqayyo biraa faarsaa jira yoo jedhe ta'e dhibbatti dogongora kunan fudha namni narra ragaa wayii intini jedhu jiraannaan. Amma isa dhiisii adabbii gizee sadii qabdu ofirraayi amma sin adaba karaa adabbii kuma geenya kuma gahi adabbii kee kuma gahi na adabi kuma tokko seen si hageessisan adabbii si namudhaan. Dhibba lama erga caale ko si adabuu danda'a. Adabbiin amma kuma tokko. Adabbii kuma tokkotti wal adabna. Laa walla dhibba lama erga caale adabbiin ni adabama. Taappii itti muddaa ijoolleen as jala jirtan hundi keessan funyaan kiyya garafaa adabbii qabaam. Sumee quraanan qaraasisaa namma quraana juuzii tokko guutuu an qaraasisaa namma hizbii sammuu keessaa utuu quraana irraa ilaaleen. Taappii itti muddaa sumayyaan yoo quraana haa qaraatu adabamtee yookiin waan isin adabdan haa adabamtu jettan taappii itti muddaa. Dhibba lama jaallan nama toobatee deebi'uu danda'u otuman jalladhe ofii keessaniif rabbi kadhaa warri waan hin taaneen godhaa ooltan haqa namaa nama miidhuudhaan haqqiin namaa ilaala nama haqqii rabbii irraa kan namaan eeggadhaan haqa namaatu jabaadha hundi keessan nama arrabsuu nama zallamuu haqa namaa nyaachuu irraa fagaadhaa kan rabbii toobattee ati garaa qulqulluun itti deebinaan siif dhiisa rabbi gafuurur rahiim garuu haqa namarraa otuu nama arrabsitu otuu nama arrabsuudhaan otuu hin taane eenyu ana arrabaa yoo ta'e anaaf haaraa miti arrabni maaliif beektu arrabaan otuu hin taane eenyuun waa ta'u gorsaa haqa namaa jechuun annamiima hamii
nama hamachuu nama arrabsuun immoo keessattuu maasiyaa guddaadha akka amantii keenya yoo dhugumatti jettan ta'e arrabbiin haqa namatti darbanii haqana yoo namni sun afootu sii jedhe malee rabbiin haqa namaa sii dhiisuu hin danda'u. Never jechi kun jecha jabaadha. Yoo an ammana warra an haqanatti darbee otuu an waa'ee kan jedhinna arrasitu an afootu siin jenne bor irraa gaafatamta dirqama. Kanaaf haqqiin namaa kan rabbii irra jabaadha. Rabbiin haqqii ofii kan namaa irra caalchise nama sana hin dallansiisin nama hin miidhin nama haqa namaa eegi kiyyarra jedhe rabbiin kan ofiirra kan namaa durse waan ta'eef haqa namaa jabeessa. Kan rabbiin aalamaa waan akkanaa miti waan guddaayyuu dhiifama namaaf gochuu danda'a waan ta'eef rabbiin du'aa isiniif godhaa bareechaatti du'aa godhaa. Okay. Sumeen kuma galaa jirti jiran adabbiidhaaf na qopheessiteet. Baay'een as jalatti jedhu kun warra miiseenjarii keessatti shamarraniin intinii godhee janajjanee birrii irraa ergisiisee boosisee haqa namaa meeqa baadhatee taa'utas irratti amantiin akkana jedhee booha bar. Dura haqqii nama shamarran boosisuu irra intiniidha. Gorsaan jira. Gorsan kennaa raafi. Almikruu. Fazakkir jechuun yaadachiisiidhaafi. Fazakkir fa'inna zikraa inni jedhu sun yaadachiisi warra rafee jiru. Ijoollee nama wajjiisaa filiis dafa. Taaptaappiidhaan jarana naa birmadhaa maaloo na qaqqabaa. Yookaan gaafii gaafatamuu lamaan keessaa filannoon keeti. Dirqama kun. Adabbii sadi godhu. Adabbii sadi fidan. Soost qixaata. Kana lamaanidha ka. Sadi guutuu Sadaffaan adabbii. ammoo erga barbaade ta'e sirbas ta'e faarfannaa beentas ta'e naggeeffatu jettee uummata irratti rabbii waadaa galu. Kana sadeenidha. Ani bar sirba takka dhaggeeffadheen beeku sirba haraama waa'ee wayi maaloo kiyya yene ani amma fakkeenyaaf sirba dhaggeeffadhu gaafa siin jedhu sirba qabsoo Oromummaan bar midhagummaa jedhu sun ana biratti akka sirba haraamaatti hin fudhu. Amma Oromummaa kiyya faarsuuf sagaleen kiyya sagalee kanaan amma Oromummaa bar midhagummaa of wallaaluu bar gadhummaadha jedhee yoon sagalee koo bareedduu kanaan sirbee haraama naan jetta taanaan dogongora guddaadha. Kun of faarsuudha. Oromummaa keetiin boonuu jedhama waan ta'eef. Na gaafadhu gaafii waan barbaadde kalaas. Xiyyaaqii xayyiqiin yoon intini jedhe gaafii tokko qofa na gaafadhu. Eshi. Gaafii sadiin si gaafadhu. Tokkoffaa irratti harkaana salaataa naaf ibsa. Allahu Akbar. Waa'ee salaataati waan Arkaanul ta'eef. Islaamii. Waa'ee salaataa. Harkaana salaataa. Shuruuxu salaatiidha moo arkaanul Islaamii jedhaa jirtaat? Harkaana salaataa. Maali arkaaniin salaataa ወዱዋችሁ ዳሬ ወዳአታ መጀመሪያ እንደዚህ ታረጋለሽ፣ እጅሽን ታጠባለሽ፣ እንደዚህ ታረጋለሽ፣ ላሽ ታረጋለሽ። እኔ ኡስታዝ ስለሆንኩኝ አትሳሳቺ፣ እኔ አስተካክልልሻለሁ። ሸርጢ ሰላታ ጀዲማል አርካኒ ሂንጀዳም አርካነ ጀቹን አርካኑን ኢማን አርካኑን ኢህሳኒ ፊ አርካኑን ኢስላሚ rukuniin islimnaa rukuniin imaanii ihsaanii jedhama. Sharxii salaataa yoo jette na gaafatte tartiibaan si hima mal arkaanin islaam kan jedhu hin jiru. Eeshi shartiiwwan salaataa naaf himi. Tole. Akkasumatti baratteessu. Shartiiwwan salaataa naaf himi eeshi. Arabiffaan si hima moo oromiffaan si himaan jira bar? No. Meeqadha afaan Mee warra garuu ani sagalee keessa yommuu kana sinitti mana si gala. Garuu harkaana salaataa jennee barannee hayyeetti fuuf. shuruuxu salaati qoy siifanin si deebisa. Mallisillishallu. Taragaagi. Gaafii kan kee garuu akka sirriitti waan hin gaafanneef Harkaanni salaataa hin jira garuu erga eshi gaafin si jijjiira. Inni 14dha isa. amma intini hizbiin qaraa baran ergasii intini jedhu. Ayaata meeqaffaa irratti argaman si suuraan ikraa? Akkana goota. Barani haafizaa miti giiftii kun hin qaree gaafa si jedhu quraana irraan si deebisa malee haafiza warra haafizoota gaafa dhusan warra sammuu keessa joozii 30 baaddatee jiru.
Gaafii taanu Kuma shaniifi. eshi nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam mee ijoollee meeqa qaba? Sagalee itti guutamu. Nirri shanatti. WhatsApp isa bani qabu. Ani bara Ijoollee? Ijoolleen Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam Faatimaadha. Meeqa akka walii garaa? Ijoollee isaanii an kanneen baay'inaa yeroo hunda irra deddeebi'ee akka ilmoo isaaniitti beeku Faatimaadha tokkoffaa irratti warri kaan warra daa'imummaadhaan du'an maqaan jira Ismaa'il tokko nan beeka. Meeqa akkana hagana jedhee garuu narkaa sadi ta'ee shan ta'ee jara adda baasee narkaan tini jira mal nin beeka torba garuu maqaa jira ammaaf hunda waamuu hin danda'u. Oke, erga maqaa isaanii waamuu dandeenye. Eshi nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam Makkaa keessa hangam jiraatan mee? Waggaa meeqa jiraatan? Naa akkas jedhe. Dammoo Makkaa keessa kan wahyiin itti bu'e waggaa 41ffaa isaaniitti Makkaan keessa waggaa 10 jiraatan otuun godaaniniin dura hijiraa dura Makkaa keessa waggaa 10 jiraatan na fakkaata. Waggaa 11 waan akkasitti. Meeqa jiraatan? Makkaan keessa. Madiinaa keessa waggaa meeqa dhumarra akkasii deebisa? Makkaa keessa kan isaan jiraatanii Madiinaa keessa waggaa 13 jiraatanii Makkaan keessa waggaa 13 jiraatan. La, dogongorsetta walumatti nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam waggaa meeqa addunyaa kanarra jiraatan? Waggaa 61. 67 miti 63 dha. 60 Sadi. Allah. 63 keessa Makkaa keessa waggaa 63. Madiinaa keessa moo waggaa Makkaan biyya dhaloota isaaniiti. Madiina biyya isaaniitti godaananii waggaa 13 achi jiraatanii Madiinaan erga godaananii. walumattuu 63 eshi nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam Maashaallah jaamaari jalatan guyyaa Uhudi yookiin guyyaa yawmal ahad isa jedhamu guyyaa akka keenyatti wiixata. garuu asirra akkasii miti. Muka. Guyyaa inde wiixata dhalatanii boo wiixata nan beeka kanan harkaan gaddu boo wiixata dhalatanii bar. Isneen yawma wiixata fixata. Ani gaafan sanyoon soomama gaafni saandu'anis gaafni saandu'an sanyoo. Allahu akbar. Ati ustaaza taateetiyyuu gaafii kanaaf iddee dhufte giiftii ko anammaa fi siyaasni Oromoo iyyuu waan akkana kana qaatan harkaa gaggatee siyaasa jedhama quraana qabadhee efii dhufe malee itti qophaa'e. Amma sa'aatii nan dogongora waan ta'eef ijoolleen immoo Abduseen dogongoreedhaan ajintanii godhatu waan ta'eef intini jedhe. Eshi bakka xumurre irraa aduutti 12 sintu maashaallah. Eshi mee tola nabii keenya sallallahu alaihi wasallam wanta dinee himi dalagaa isaanii moo wanta dinaaf himi. Tola nabii keenya sallallahu alaihi wasallam nuuf oolan wanta dinaaf himi. Nabiyyiin keenya nuuf oolan moo tokkoffaa irratti salaata gochi isaan nuuf godhan awwala salaata 50 shanitti nuuf deebisanii lammaffaa irratti raajii yookiin immoo qur'aanuma kana raajii ilmi namaa ittiin bulu kana qabatanii dhufuu isaaniiyyuu waan isaan qabatanii dhufan keessaa tokko akka kootitti raajii ilmi namaadha irra ga'uu hin dandeenye qur'aanumti kun raajii isaanii keessaa tokko. Waan isaan nuuf godhan keessaa immoo gaafa guyyaa qiyaamaa ammaadha yookiin immoo ambiyoota hunda keessaa namni shafa'aa ta'uu danda'u rasuula keenya alayhi salaatu wassalaam. Shafa'aa namni ta'uudhaaf rabbiin nuuf kadhatu ummata kiyya ummatii warra jedhaniin tiniidhaan isaan qofa. Sidaani moo Nairobi dha? Uffisanii tola ooluu ibaadaa dalaguu daandii islaamaa irratti jaahila bahudha. Eshi haala fi amala isaanii mee naaf himu. Maashaallah harkaalaan gara. Haalli isaanii obsaan nabiyyiin keenya obsaan beekamu alayhi salaatu wassalaam obsaadha. Obsaan beekamu obsa akka nabi Muhammad kan jedhamu obsaan beekamu jechuudha nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Haqa eeggataadha nama jaallata baay'ee. Sadaffaan immoo akhlaaqa tolu haala gaarummaa haala gaariidhaan beekamu. Usnal khuluq isa jedhanu san amala gaariidhaan.
Haqaaf nagaa guutuu nama hundaa qixa laaluu musliimota jaalachuu yaa walqixxummaa yaa waamamii jechuu dandeenya. Galatoomii rabbi hunduma keenya qajeelchu. yaa ijoolleen amma antini jettanu bareechaati waan akkanaa irratti jajjabaadha. Amantii barachuun gaariidha laal gidee kan akkanaatiif hundallee baachuu baatta hunda sammuutti qabachuu baattanus duwwaa ta'uun gaarii miti dhugaan isiniin jedha. Baradhaa barumsa irratti kunoo obboleettiin keenya kun dhuftee utuu waggaa tokko hin gahin jechuudha. Bulleeffattee nu caaluu jirti. Yoon ijoolleen keenya warri keessatti guddatee waggaa 25 26 keessa jiraate haga kan kee haga waggaa tokko ati baratte kana hin beekan utuu gaafatamani. Waannaan keessa turuu otoo hin taane ta'anii amantiin koo kun maali jedhanii qorachuun barachuun. Elam qabla alqawli wal amal. Elam beeki baradhu jechuudha bakka barumsi hunda dursa waan ta'eef dubbachuudhaa fi barsiisuu dura barachuutu dursa waan ta'eef ijoolleen keenya amantii muslimaa irratti dhalannee waggaa 30-40 irra jiraanne waan akkana seeraa rasuulaa irraa waan adda addaa irratti beekumsa gaan qabnu anuma walitti qabatee sirriitti hojii keenya hordofuu irratti baay'ee dadhabina qabna. Irratti jabaannee waan kana habarannu am muslima jennee wadaannee sagaduu gaarii miti jabaadha. Nagalchi guruupiin sanuu yoo dhufeen isinii wajjin baradha garabbe nin baradha nagalcha. Namni dhiiraa dhufana barachuu hin danda'u tokko garuu dammoo warri dhiiraa dhufana baratanuu imala gara islaamummaa dhufanii garuu meeti beekadas waan ta'eef hoo sirraa baranna. Kecha na dubbisnee wajjin zuum isaa irratti yaani nu qo'achiistas waan ta'eef waliin baranna ishee. Inshallah keessaan se dubbisa abshir. Yalla okay wasalaama shukran ishee galatoom. Hayyee jabaadha.